Yoya ashama kam jirtu harka fuune kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii Kunistira Media. Kunistira Media egaa torbeedhaan akkuma beekamu sagantaalee keessumaayyuu abbootii gadaa jaarsolii biyyaa akkasumas immoo dargaggoota abbootii qabeenyaa fi namoota dhalootaaf ergaa dabarsu ni jennu yeroodhaan kan sinii dabarsu kuno Kunistira Mediaan tokkoffaa arra jalqabna. Egaa guyyaa har'aas Kunistira Mediaan keessummaa tokko qabatee dhiyaateera. Keessummaa kana wajjin wal isin barsiifna. Turtiin keessan ammas nu wajjin ta'uun immoo affeerra keenya gamanaatiin turti gaarii. Daawwattoota Kunistira Mediaatiin dura wal bara maqaa keessaniif haala guddina keessanii. Hayyee hunda dura asitti sagantaa kanarratti nu affeeruu keessaniif baay'ee isin galatoofadha. Irratti aansee ammoo waaqa nagaa nuuf kenne asin nu gee galatiif saafaa ta'uti. Ani Nigaatu Abarranaan jedhanii asuma godina Gujii Lixaa aanaa Bulee Horaa yeroo saniif aanaa Bulee Horaa kan turte ganda Cabbittii Magaadaatti dhaladhe ogummaa kiyyaan ammoo injiinara arkitektiidhaan. Kutaa 7 haga kutaa 6 Dhuqqisaa Magaadaa baradhe kutaa 7 fi 8 Roophii Magaadaa baradhe 9 fi 10 ammoo Dugda Daawwaa baradhe 11 fi 12 Bulee Horaa baradhe. Carraanii kutaa 12 gaafa foormii guunnu carraan injiinarummaa kuni achiiti Gondar na dhaqqabe jechuudha. Ammas turtiin keessan wajjin ta'uun immoo affeerra keenya gamanaati. Gaafa keenya sanii kaalkuleemiin yeroo keenyas waggaa 6 ture Gondar University waggaa 6 ture. 2010 eebbifame jechuudha. Waan namatti tolaate mee maqaa injiinarummaa kana yeroo jalqabaatiif ijoollee yeroo turtan egaa fedhii adda addaa qaba barataani mee yeroo sana hawwiin keessa maal ture mee? Waan sidibu yeroo jalqabaatiif ani injiinarummaa kana abbaa kiyyarraa dhaga'e. Akka carraa ta'ee abbaan kiyya tajaajiltoota waliin ala turanii galgala galanii beekta. Galgala gala manaa galanii Gondar Universitiin injiinarummaa dipaartimentii injiinaringii kan akka jalqabe haasa'an. Achumaatii dhaga'ee kilaasa ol seenee maan jedhe waaqa kiyya injiinaringii barachuu barbaada. Yoo baradha immoo Gondar Universitii kama isaanumarraa dhaga'e Gondar Universitii na galchi jedhee guyyaa san barreesse guyyaa sanii jalqabe keessa kiyya ture dipaartimentis jijjiireen beeku kadhaa biraallee kadhadheen beeku isuma sana hawwe waaqayyo ammoo na milkeesse. Waaqa ammoo na milkeesse. Action Force ni Itoophiyaa egaa sababa uumamaaf namtolchee qeemaatii isaaniirraa kan buqqaanii fi godina Booranaaf godina Gujii irratti kan hojjetu sponsora Kunistira Mediaatiin galata guddaa qabda Action Force ni Itoophiyaa. Akkasumas immoo sponsor keenya kabajaa baay'ee kan jaallannuu fi kabajnu Mercy Moi Coffee egaa godina Gujii Lixaa aanaa Qarcaa keessatti buna jiidhaa fi buna gogaa kan qabu dargaggeessa gameessa sponsora keenya sarkaa tokkoffaatti guddaa guddisnee isaan galateeffanna. Mercy Moi fi Action Force ni Itoophiyaa galata guddaa qabdu. University baaneeti akkuma duraan si kaase 2010 gibbii irraa baane namoota hedduudhaa fi mana jireenyaa baay'ee diizaayin godheeraa fi asuma magaalaa Bulee Horaa keessatti hojii mootummaanis hojiin diizaayinii kan ogummaa kiyyaan dhuunfatti kan hojjedhe hedduu jira jechuudha. Turtiin keessa marree ammas sun wajjin ta'uun affeerra keenya gamanaati. Mee eegi waa'ee injiinarummaa kaasuun keessa hin hafne manas ta'uu danda'a daandiiwwan adda addaa ta'uu danda'a kallattii adda addaatiin fudhachuu ni dandeenya. Daandiin sun yookiin manni sun dafamee akka xumuramuuf gahee eenyuuti? Eenyu isin maal raawwattu? Gaheen namni waan kana dafee akka raawwatuuf taasisu immoo eenyu? Mee fakkeenyaaf. Gaaffidansaa keessa bal'attee haa ta'uti. Gaafa kana amma jennu gamoon tokko fakkeenyaa fi fudhatamee yeroodhaan akka inni xumuramuu fi akka inni harkifatu kan godhu qaama lamaadha. Tokkoffaa gara afaan ogummaa kennaatiin kan laallamu baay'een hin jira. Abbaa oyneer isa jennu kana kontiraaktira yookaan ammoo isa fudhatu kana jechuudha. Inni kun ammoo oyneeriin waan barbaachisu yeroo inni keessaaf taanaani kontiraaktiri suni yeroo kennameef san keessatti waan sammaan godhuu qaba xumuruu qaba jechuudha. Yoo ammoo oyneeriin sun waan barbaachisu san yeroodhaan dhiyeessuu dhabee fi maanti hojiin sun projektiin sun maanti harkifannaa uumaa jechuudha. Projektiin sun ammoo akka harkifannaa hin uumnee fi abbaan qabeenya oyneerii mootummaas haa ta'u abbaa dhuunfaas haa ta'u waan projektii saniif barbaachisu yeroo inni keessaaf taanaan projektiin suni time delay jenna nama nuti dhagartee duubatti hin harkifatu sa'aatiin isaa gara dura hin deemu jechuudha. Garuu kontiraaktarni kun yookaan namni hojii kana xumursiisuuf fudhate sun gaafa waan barbaachisu meeshaas haa ta'uuti kaffaltii haa ta'uuti seeratti kaffalamee fi yoo hin xumurre ta'e rakkina ogeessa sanii yookaan kontiraaktara sanii yoo ta'e
itti gaafatamaa jechuudha. Akka mootummaan Itoophiyaa akka biyyaattuu itti jiru irratti gaheen kooriideerii kun waan dhimma magaalaa tokkooti miti. Dhimma biyyattiiti. Biyya kana amma muummichi ministeeraa yoo dhaggitee jiraatte kooriideerii yaada isaaniiti. Waan isaan sammuu ifii keessaa fuudhanii lafatti buusanii biyya kana biyyoota biraa waliin qulqullinnaas haa ta'uuti midhaaginnaas haa ta'uuti haala uummanni sun itti fayyadamuunis akka isiin bareeddutti haa ta'uuti sadarkaa addunyaatiin wal fakkeessuuf addunyaan wal qixxeessuuf kan mootummaan irratti hojjechuu jirudha. Kana immoo mootummaan yeroo ammaa kana maan godhuu jira ogeessa mataa ofii fayyadame akka durii kontiraakta yookaan kontiraaktaraan hojjechiisuu qofa osoo hin taane ogeessa hooggansa jiru namoonni jiru hundumaayyuu eessatti bobba'anii garkutennaan osoo ifi hin fayyadamin osoo ofii keessaa nyaatin ogeessa ofii itti gurmeesse garkutennaan halkaniif guyyaa maan godhuu jira hojjechuu jira jechuudha. Halkaniif guyyaa irra dhaabbate hojjechuu jira. Kun ammoo Projektoota biyya kana keessatti haala baratame dura hamma ta'e tokko maan godheera shift gara biraatti godheera jechuudha. Even nami amma asirratti dhufe kontiraakter amma sadarkaa Finfinneetti olaalte dhiifama sadarkaa Finfinneetti gaafa dhimma waan Finfinnee haasa'uu kiyyaaf osoo hin taane irratti qaami bobba'ee hojjate sun fixuudhaa fi mootummaas ta'e uummatas ta'e ogeessas ta'e garkuteenyaan itti deemanii hojjetamanii jennaani wanni hobbaaneef hin jiru. Harkifannaa kana uumu ammoo harkifannaa isa uumu kanaaf furmaata jedhee kaan yaadu gaaffii keessanii fi tokkoffaa hawaasa ijaaruudha. Kunis jira miidiyaan egaa dargaggeessa gameessa injiinar Nigaatu Abarraa wajjin turtii taasisaa jirudha. Turtiin keessan ammas nu wajjin ta'uun immoo affeera keenya gammanaatiif turtii gaadha. Uummati kun amma mootummaa qofa laalu rakkoo kana gara mootummaa gara hooggansaa gara ogeessaa qofa fiduu osoo hin taane ofumaati maan sirreeffachuu qaba. Ofumaati maan godhachuu qaba. Trendiin yookaan ammoo yaaliin magaala biraarraa nuti fudhannu namni meetirii 20 hojjetuudhaaf mootummaa eegu. Ofiin hojjate ofirra dabarsa. Kana ammoo hooggansa eeguu ogeessa eeguu ebeluutti akkas naa godha mootummaatti akkas naa godha osoo hin taane garkutee na haa rakkatanuuti ji'a 5 ji'a 6 hawaasi kun yoo rakkate garaa hidhatee gadi baay'ee magaala kana hin jaarra jedhe wanti hedduun as keessa dhabame kun boru hi argamaa jechuudha. Baajeta isa fixuudhaaf ga'e isaan maan godheera jechuudha harkaa qabaa jechuudha. Qabachuu qaba. Harkaa qabaachuu qabaa jechuudha. Harkaa hin qabu taanaani karoora ittiin isa san xumursiisu jalqabumaayyuu maan godheera baafate istiraakcharii isaa lafa ke'ate karoora isaa lafa ke'ate harkaa qabaa jechuudha. Gaafa jalqabe ammoo akka inni saffisaan itti deemu akka abbaan sun fedhe mootummaa taasaa ta'uuti abbaa dhuunfaa haa ta'uuti akka inni saffisaan deemuuf kan godhu eenyudha qaama hojjechiisu qaama hojjetu san jechuudha. Ogeessa ta'uu danda'a kontiraaktaraa ta'uu danda'a calbaasiidhaan fudhachuu danda'a akka inni ariifatu kan godhu isaadha jechuudha. Wow. Isaan qaamonni kun sadan walitti dhufanii projektiin sun akka inni seeraan yookaan kallattii qabate saniin yeroo barbaadametti akka inni xumuramu kan godhu qaamota kana jechuudha. Egaa kabajamtoota jaalatamtoota kunis jira miidiyaan egaa dargaggeessa gameessa injiinar Nigaatu Abarraa wajjin turtii taasisaa jirru. Turtiin keessan ammas nu wajjin ta'uun immoo affeera keenya gammanaatiif turtii gaarii qabaadha. Hojii akka duratti bobbaataniitudha kan jirtan. Hojiin yeroo ammaa kana nuti irratti bobbaanee jirru tokkoffaa konsaltingii hojii gorsaa injiinarummaa kennaa jirra. Konsaltingii kennaa jirra. Kana gaafa jedhu ammoo konsaltingii gaafa jennu mana jireenyaa ta'uu danda'a. Hoteela ta'uu danda'a. Waa kamuufuyyuu diizaayinii isaa qopheessiisaa fi lafarratti buusne hamma dhumaatti qopheessine xumuruudhaaf hojii isaa eegallee itti jira hojjechuu jira jechuudha. Itti hojjetaa jirtu. Mee isaan keessaa fakkeenyaaf hojii keessan keessaa kan isin boonse yookiin kan itti gammaddan mee hanga ammaatti? Isa kana osoo kaasuu baadheeti natti tola ture garuu dhugaa dubbachuuf waan keessa kiyya baay'ee na gammachiisu dhugaa dubbachuuf yaadi ka'umsa kan jalqabaa kan kabajamu obbo Adulaa Hirbaayyeeti. Bulchaa godina Gujii Lixaa. Hojii hojjadhe keessaati kan na boonsa jedhee ayyaadu galma walgayii ka amma godina Gujii Lixaa magaalaa Bulee Horaa keessatti hojjetamuu jiru. Gaafa kana siin jedhu ammoo jalqaba yaada naa kaasanii
yaada isaan naa kaan sana ammoo diizaayinii akkuma nama tokkootti hojjadhee dhikeessee itti hime. Ministeera miidiyaan egaa namoota fakkeenya ta'an keessumaayyuu gama hundumaatiin kallattii garaagaraatiin egaa ergaa dhalootaaf dabarsuu danda'anii fi karaa misoomaaf dinagdee akkasumas immoo namoota fakkeenya ta'an yeroodhaan kan isinii dhiyeessudha. Injiinar Nigaatu Abarraa wajjin keessumaayyuu hojii keessan keessaa maaltu isin boossan immoo gaaffii kun ministeera miidiyaa ture. Ammas turtiin keessan wajjin ta'uun immoo affeeraa keenya gamanaati. Dargaggummaaf ogummaa akkamitti wal bira qabdanii ilaaltame? Waan guddaa namatti tolu gaaffii sirrii naa kaaste. Dhugaa dubbachuuf yeroo ammaa kana dhalooti nu duubaan dhufes haa ta'uuti kan gogeessa kennaalleen ilaalchi inni barnootaaf qabu guddoo gadi bu'ee jira. Teknooloojii wal qabate ilaalchi amma dhalooti kenna barnootaaf qabu guddoo gadi bu'ee jira. Kana gaafa jedhu ammoo barnootaaf ogummaan ammoo namni gaafa barate ogummaa argata. Ogummaa gaafa argata ammoo gaddeebi'ee hawaasa ifisan tajaajilaa jechuudha. Kanaaf dargaggoota amma jiranu hamma danda'anitti rakkoo kamiyyuu bu'aa bayii jiru kamuyyuu isicha san injifatanii dabaranii yoo deeman akkuma kaleessa nuti rakkoo hedduu keessa dhufne yoo rakkoo hedduu keessa darbani akkuma keenyadhaa kana hawaasaaf biyyaafillee waan guddaa buusu jedhee yaada. Kun nuti keessa dhufne gaafa waggaa addaa 15 dura rakkoo nuti keessa dhufne tokkoffaa wanti hundi akka ammaa kanaa miti. Mana barumsaarraa maatiin keenya fagoo jiranii. Even amma yeroo ammaa kana dargaggooti yoo silkiin bitiniif hin baratanu waan garaagaraa yoo maatiin hin godhiniif mana barumsaan deemanu nuti yeroo keenya silkiinuu baay'ee ulfaata ture. Kanaa miti waan nyaannu mataatti ba'annee mana barumsaa deemna turre. So barattooti yeroo ammaa kana dargaggooti waan akka waan nuti goone saniin godhan yoo jenne yoo laallu hi ulfaata. Maatii yaaddessuun jira. Yoo kana naan godhin hin baradhuu jira. Yoo isin akkas naan godhin ana akkanaan ta'uun hin jira. Gaafa keenya ammoo carraa biraatu hin qabnu turre. Kanaafu yoo isicha karaa amma jennu kana rakkoo kana hundumaa yaada kana hundumaa keessa dhufani galmaan ga'uun hin danda'amu. Toota jaallatamtoota keenya kunis jira miidiyaan dargaggeessa gameessa Injiinar Nigaatu Abarraa wajjin kutaa tokkoffaa asuma irratti xumurra kutaa lammaffaatiin hanga warra gurutti. Sagantaa keenya guutuu isaa karaa YouTube chaanalii kunis jira miidiyaa subscribe like share comment gochuudhaan nu daawwattanii asumaan isin affeerra turtii gaarii.